Yaa siifaniiti yaa har'a waan tokko tokko akka waliin mari'annu barbaada. Hayyee rakkoon qabu maal mari'anna? Anaaf ati erga wal fuunee bubbullee jirra garuu gammachuu guyyaa takkallee arginee hin beeynu manni keenna dirree waraanaa fakkaata kanaafuu waan kana sirreessuu qabna jedheeti. Hayyee maal godhuu qabna jetta? Akka ilaalcha kiyyaatitti wanni godhuu qabnu rakkoon nu bira jiru inni guddaa walii galuu nu dhorge fedhii walii guutuu dadhabuu keenna waan ta'eef waan kana walii beeynee waliin hubannee akka wal gammachiifnu barbaadeeti. Ani maal godhuu danda'aree ka hir'ina qabu sihi ka dadhabina qabu sihi kanaafuu dadhabina kee fooyyeffadhu. Lakki ana qofa biraa miti si biraanillee wanni sirraa'uu qabu waan jiru natti fakkaata. Dubbii gara kiyya naannessuu barbaadda hayyee maa inni wanni an sirreessuu qabu natti himi. Hir'inni na bira jiru yoo fedhiin kiyya xiqqaa ta'u kan kee ammoo akka malee guddaa ta'uu isaati. Kanaafuu wanti akka malee guddatee fi wanni akka malee xiqqaatellee sirrii miti waan ta'eef rakkoon gama keetii kun aga qoradhetti wanti natti fakkaatu sababa ati kittaanachuu dhabdeedha. Shamarri yoo hin kittaanatin fedhiin isii akka malee guddataa jedhan. Kanaafuu wanti kun akkam ta'uu qaba jetta? Ani maal ta'uu qaba jedharee hatummaan waan ta'uu qaba jettu natti himi malee. An akka ilaalcha kiyyatti durba kittaanuun garaa aadaa keenyaatii fi karaa amantiitiin illee gaariidha waan taateef warri keessanillee akkuma tasaatti akka sidhiisan hin beeyta waan taateef mana yaalaaf inni osoo sirraa murre wanti kun nuufis gaarii ta'anaaf fakkaata bultii teenaafis. Ani waan akkanaa gonkumaa dhaga'uun barbaadu ofirraalee muruun barbaadu waan hin taane naasa'iniiti dadhabina kan kee sirreeffadhu. Didduu kottee afran mukatti hidhee ofii kiyyaa sirraa mura malee ooma sirratti hin dhiifne kutadhe. Hayyee maaltu si dhukkubee dhufte? Lakki doktor waa tokkoon hin dhukkubne. Kas hin dhukkubne mana yaalaatii maal barbaaddare? Doktor xiqqoo jaartii tiyyatu. Jaartii teettu maali? Yaa doktor Oromoon safuu qaba akkam jedhee isinitti humre? Mana yaalaa jirta waan taateef addaan baasii himadhu. Jaartii tiyyatu na gammachiisuu hin dandeenye naan jette kanaaf maal gochuu qaba yaa doktor? Dawaa qaama si jajjabeessu akkasiif kennu barbaaddaare? Lakki yaa doktor ani dawaan barbaadu wanti an barbaadu jaartiin tiyya dhaqnan qabanne osoo isa san irraa naa murtanii jedhee barbaade dubartiin dhaqnan qabatin fedhiin isii akka malee guddaadha jechaa dhagaye wanta kana akkam jettan isin? Lakki ani kana siif gochuu hin danda'u booda seeraan itti na gaafachiisa yoo natti beekame. Yaa doktor hadaraa tanuma takkatti akka taate ta'ii na gargaarii irraa naa muri yaa doktor mallaqallee yoo barbaadde hanga ati barbaadde siif kenna. Yoo akka tasaa seeraan qabame gatii guddaa na kafalchiisa waan ta'eef atis gatii guddaa na kafaluu qabda. Kanaafuu birrii 10,000 kafalta. Een kafala rakkoota kan qabu yaa doktor irrumaa naa haa muramu malee. Hayyee guyyaa sanbataa fi dilbataa keessa jaartii tee wajjin koottoo isiniif dalagaa rakkoota kan qabu garuu guyyaa kaan hojii idilee qaba waan taateef naan mijjatu. Yaa doktor bar waan siif hin galintu jira jaartiin tiyya ofirraa muruun barbaaddu. Ajab gudi akkam goone irraa murrare yoo isin hin barbaadin sila asteennee miisaayilaan dhooyne irraa dabarsina. Yaa doktor anaa dubbiin tun akkanumatti na dhibde mala tokko naa barbaada malee. Mala jetti ayyee mala kamtu wayyaadha mala kamtu wayyaadha. Ayyee akka gootu amma dawaa tokko si kenna. Dawaa kana qabadhuu galii dhooysii nyaata isiititti gootee isii nyaachista. Yoo isiin nyaatte dawaan kun isii lolloggessaa nyaata isii jibbisiisa. Achi booda ati yoo an akkasii irratti argite mee deemi mana yaalaa dhaqii ilaalamii doktor Ebaluun bira dhaqii ilaalami jedhiin. Dhuftee yoo na bira ilaalamtee ani ulfa qabdaa guyyaa akkanaa cheekaappiif deebi'i jedhaani. San booda rakkoo takkan qabu dawaa itti goonee tumaan isiin ofirraa gaggabdii irraa kachi goona. Hayyee yaa doktor yaada akkanaa naa dhiyeessuu keessaniif hedduu galatoomaa dhuga. Rakkoo takkan qabu dawaa qofa naa kenna anatu beeka akka itti galee nyaachisu. Ati samoona kana nyaata sirnaan na wajjin nyaataan jirtu maali rakkoon? Hin beekan sababa nyaatallee na jibbisiisa akka malee na lollojjessa. Hayyee akkas taanaan homaan rakkisu ulfooftee ta'uun oolu doktora bira deemtee ilaalamuu qabda. Hello yaa doktor akkam nagaa jirtanii? Nyaachisee jira bar yaa doktor akka guyyaa sadiiti nyaata sirnaan hin nyaattu na lollojjessa jettii bar. Hayyee haa dhuftu ni ergaa yaa doktor gara keessan. Riizaltiin kee wanni inni mul'isu dhibee tokkollee hin qabdu garuu wanti ati qabdu ulfa ji'a lamaa garaa qabda. Kanaaf rakkinni tokkollee hin jiru hin yaadda'in. Maal jettu doktor ulfaa? Maali ulfaa'ummaan rakkoo qaba jaarsa qabdaami?
Woi kasara kia. Woi kasara, woi carra kia. Carra makia kana malu mabadan. Himboyin kamali ulfaayoon nama boojisa. Ya doktor, ani namicha kana dhaluun fedhu hadara ammu matana na keessa baasi. Ayyee si keessaa baasa rakkoon tokko hin jiru abbaa warraa kee fidii kottu. Abbaa warraa kiyya ulfa baasuu gonkumaan hayyamu yaa doktor rabbumaa jedhi takkatti matana na awwaali takkatti matana na keessa baasi akkuma taate ta'i. Lakki yoo abbaa warraa kee hin finne wantichi yakka guddaa waan ta'eef seeraan na gaafachiisa kanaafuu si keessaa baasuu hin danda'u. Yaa doktor dhoksamaan na keessaa baasi akkuma taate ta'i na keessaa baasi mallaqallee haga barbaadde natti qabadhu rakkoota kan qabu. Hayyee erga filannoo biraan qabaannee si keessaa baasuun dirqama wanni godhu hin jiru garuu wanti kun yakka guddaa waan ta'eef yoo tasa qabame gatii guddaa na kafalchiisa kanaaf atis mallaqa guddaa na kafaluu qabda. Atummaa na keessaa baasi malee hin kafala yaa doktor. Hayyee guyyaa sanbataa ganama birrii 10,000 harka qabadhuuti yeroon kootu. Hayyee birriin 10,000 rakkoota kan qabduuti harkarra sii kenna yeruma san. Akkamii waa maraan qophooftee dhufte? Yaa doktor qophiidha ariitiin na keessaa baasime cinqamee jira. Mallaqas harkaa qabdaami? Harkaa qaba kunooti. Hayyee taate akkas taanaan. Hello. Daddafii mallaqa ergi intalli dhuftee jirti yoo ati mallaqa dura akkaawuntii kiyya irratti kan goone taate ani irraa siin dalagu ammuma sitti hima. Hayyee waliigalee jirra. Sa'aatiin deemtee jirti intalli akkamitti haga yoonaa galuu dhabde wayi ajaa'iba. Doktortichi jaartii harkuma kiyyaan itti ergee waan biraa godhaa jiraatinaayyuu. Hello yaa doktor maali intalli maal taate hanga yoonaa galuu dhabde? Hello. Intalli anuma bira jirti daqiiqaa muraasa eegi ammaa dhufti. Hayyee yaa doktor qalbiin tiyya bakka baay'ee na shakkitee wayi niyyaa itti na jalaa badduu jedhee yaadeeyyuu adaraa niyyaa itti na jalaan badinaa kaa wanti bakka badduudha silaa bakki sirreessuu eddan ijaa wayita argitan niyyaa baduullee ni mala. Lakki obboleessuwan doktora fayyaati nama dubartii qaama laalee niyyaa itti baduu miti. Waa hundaa siif xumuree jira amma mallaqa kiyya naaf kenniitii ofirraa deemi. Hayyee yaa doktor hedduu galatoomi garuu akka malee mataan na dhukkubaa jira. Mataan rakkoon qabu daqiiqaa muraasaan booda siriisa garuu jaarsa keetis ta'ee nama biraa ta'ee akka sirratti hin beekne sirritti uf eeguu qabda. Lubbootiyaaf ta'ami sirritti dhoofadha yaa doktor rakkoota kan qabu. Hello doktor akkami nagaa keessanii? Hello akkami ati ani nagaadha. Maali sira doktor akkam nagootan wantichi hin muramne irruma jira. Lakki abboo akkamitti muramee jira malee irraa muree jira. Ani tapha akkasii hin beeku doktor mallaqa kiyya naa deebisi akkamitti 10,000 guutuu bilaashatti na nyaatta osoo irraa murin. Irraa muree jira siin jedhaa jira bara yoo kasiif galu taate. Hin murree siin jedhaa jira hin murre. Muree jira sirritti addaan baafadhu akkanaan mataan an dhukkubsin sa'aatii hojii kiyyaatiin bilbiltee obboleessu ani irraa sii muree jira yoo hin murre jettu taate jaartii tantee fidiitii akka hin murin natti agarsiisi. Doktor maal taate akkamitti ragaadhaan argisiisinaan jetta wanni kun isa fuudha san wajjiinuu jaartiin tiyya quban qabdu anaaf situ dhoksaadhaan dalage akkamitti agarsiisuu danda'ani osoo beektu maaliif akkana naan jetta. Addunyaan yeroo har'aa ragaadhaan malee hin deemtu fiddee yoo natti agarsiisuu hin dandeenye rakkoo keeti ammaas sii godharee dhimma keeti. Yaa Rabbi jaarsaaf jaartii akkana walloltu yeroo maraanuu baay'isi osoo dhibamarraa taate guyyaa meeqa kan dalagu har'a ummata fayyaa qabu kasammuudhaan dhibamerraa 20,000 salphamatti argadhe.